Akkam jirtu nagaan isiniif haa baay'atu jecha chaanalii kanaaf haaraadha taanaan maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Fayyaa Ijoolleef Daa'immaniiti. Akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Chaanalii kana sabiskiraayib gochuun waa'ee fayyaa daa'immanii, waa'ee sirna soorata daa'immanii akkasumas guddina daa'immanii irratti wantoota hedduu irraa baradhaan jedha. Barnoota nama qabadhee jiru aannan harma haadhaa fi aannan daakuu yookaan foormulaa milk wal faana kennuu kan jedhu. Gaaffii maatii irratti kan hundaa'edha. Maatii hedduu gaafata waan ta'eef aannan harma haadhaa fi aannan daakuu wal duukaa kennuu irratti maal beekuu qabu kan jedhudha. Hanga dhumaatti hordofaa. Gaaffii yaada keessanis karaa feesbuukiis haa ta'u karaa yuutuubii koomentiin haa kaa'uu dandeessu irratti mari'anna. Daa'imman umuriin isaanii ji'a 6 gadi ta'aniif kan akka aannan harma haadhaan jiru. Kana irra deddeebanii kaasuu barbaada, irra deddeebanii dubbachuu barbaada. Maaliif maatiin tokko tokko haadholiin tokko tokko yeroo hedduu isaan aannan daakuu jalqabsiisan, aannan foormulaa jalqabsiisan daa'ima koof gaariidha jechuurraa kan ka'edha. Haa ta'u malee hanga yoonaatti qorannoo akka agarsiisutti an akka aannan harma haadhaa daa'imaaf hin jiru jechuudha. Kanaaf daa'ima keessaniif waan gaarii gochuu barbaadu taanaan harma qofa kennaafi hanga ji'a 6tti. Haati sa'aatii muraasaaf daa'imarraa fagaattee kan deemtu yoo ta'e tarii dhimma adda addaaf hojiif sababa adda addaaf sa'aatii muraasaaf daa'imarraa fagaattee kan deemtu yoo ta'e aannan elmitee kaa'uun kennuuf ni danda'ama jechuudha. Stiil egaa aannan harma haadhaa gaariidha waan ta'eef kan gaarii ta'e kanammoo daa'ima isheef kaa'uu qabdi. Elmitee sa'a muraasa deemtee deebitaanaan elmitee kaa'uu fi elmamee taa'e kanammoo namni mana jiru fuudhee kennaaf jechuudha. Aannan harma haadhaa erga elmamee booda osoo dilalleessituu hin seeniin xuuxxooma keessa yookaan qodaa qabiyyee isaa keessa sa'a 4 turuu ni danda'a. Kanaaf ganama haati tokko manaa baatee ganama hoostee harma elmiteef yoo baate sa'a 4 booddee sana fuudhanii kennuuf ni danda'ama jechuudha. Dilalleessituu seenee jira taanaan immoo hanga torban tokkoo turuu ni danda'a. Akka haala dilalleessituu sanaan. Meeshaan tokko tokko jiru aannan harma haadhaa hanga ji'a 6 hanga waggaa tokko illee kan tursiisan jiru jechuudha. Meeshaan dilalleessituun tokko tokko haa ta'u malee dilalleessituu nuti yeroo baay'ee fayyadamnu hanga torban tokko tursiisuu ni danda'a. Dilalleessituu seenee yeroo ba'u qabiyyee amattiin dilalleessituu seenee sanaan xiqqoo isuudhaan daa'immaniif kennuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf amma danda'ametti aannan harma haadhaa haala kanaan hoosisuun gaariidha jechuudha. Haa ta'u malee sababa adda addaan aannan harma haadhaa qofa daa'ima ji'a 6 gadiif kennuun kan danda'amne yoo ta'e aannan daakuu yookaan foormulaa milki qofa kennuu irra lamaan isaa wal faana kennuutu gaariidha. Combination feeding is better than formula feeding jedhama. Sababa adda addaan aannan harma haadhaa qofa kennuu hin dandeenye yoo ta'e amma danda'ametti wal faana kennuun gaariidha jechuudha. Sababni isaas wantoonni hedduun kan aannan daakuu keessatti hin argamne haa ta'u malee aannan haadhaa keessatti argaman jiru. Kan fayyaa daa'immaniif wantoota hedduu barbaachisan kan aannan haadhaa keessa qofaatti argaman jiru. Kan aannan daakuu keessa hin jirre jechuudha. Amma danda'ametti aannan daakuu aannan haadhaa fakkaachuun kan oomishamedha. Haa ta'u malee amma yoonaayyuu akka qorannoon yeroo yerootti fooyyessaa deemuyyuu malee kan hin danda'amne jiru jechuudha. Kan dhibeewwan adda addaa daa'imman irraa ittisan jiru aannan haadhaa keessa wantoota hedduu kan aannan haadhaa keessatti argaman jiru jechuudha. Kan aannan foormulaa keessa hin jirre. Kanaafuu haa xiqqaatuyyuu malee xiqqooma isheellee guyyaatti yoo argatan aannan haadhaa gaariidha jechuudha. Dabalataan aannan foormulaa fudhata. Hanga aannan harmi haadhaa oomishu akkuma daa'imni harma hodhaa deemeen dabalaa deema. Aannan harma haadhaa keessumaa torban 2-3 jalqaba yeroo daa'imni harma hodhaa deemu yeroo daa'imni harma luuggataa deemu hangi aannan harmi oomishu immoo dabalaa deema jechuudha. Kana waan ta'eef aannan harma haadhaa dabalata aannan daakuu kennuun osoo hanga ji'a tokkootti hin ta'u ta'e gaariidha. Yoo daa'ima keenyaaf wal faana kennuu yaadne irra ta'e tariitii aannan harma haadhaaf aannan daa'imaa wal faana aannan harma haadhaaf aannan daakuu yookaan foormulaa wal faana kennuu yaadne irra ta'e amma danda'ametti ji'a jalqabaa kennuuf hin qabnu. Maaliif ji'a jalqabaa kana amma daa'imni luuggataa deemu amma daa'imni harma hodhaa deemu aannan dabalaa deema jechuudha. Kanaaf ji'a jalqabaa aannan daakuu yoo jalqabsiisne daa'imman aannan daakuu sun salphaatti gara garaacha isaanii seenaa. Aannan daakuu sukkaara waan qabuuf itti mi'aa waan ta'eef aannan harma haadhaa jibbuu danda'u. Kanaaf immoo oomishni aannan harma haadhaa hir'achuu danda'a jechuudha. Kanaaf ji'a jalqabaa wal makaa yookaan wal duukaa kennuuf hin qabnu.
Haa ta'u malee ji'a jalqabaa tariitii hangi aannan harmaadhaa oomishu xiqqaachuu danda'a. Yeroo akkasii yoo tarii daa'imni beela'ee baay'ee rakkataa jira ta'e diyaarreet ta'e yookaan qaama isaa keessa dhangala'aa hin jira yoo ta'e stiil dabalata aannan harmaadhaan dabalata aannan foormulaa kennuun barbaachisaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf hanga ji'a tokkotti wal makkaa jalqabuu hin qabnu inni jennu kun istiriktii miti jechuudha. Yeroo hundaa ta'uu hin qabu. Daa'imni beela'ee jira taanaan aannan harmaadhaa daa'ima hin quubsine taanaan dirqama argachuu qaba jechuudha. Daa'imni sun dhuguu qaba. Maal kennamuufi qaba? Aannan foormulaatu kennamuufi qaba jechuudha. Haati gara hojiitti deebi'uuf jecha yoo ta'e kan isheen aannan daakuu yookaan foormulaa milkii kennuufi yaadde gara hojiitti deebi'uuf yoo ta'e hangi aannan harmi oomishu ganama hedduu waan ta'eef kan guyyaaf ga'u elmitee kaa'uu ni dandeessi. Ganama piroolaaktiin hormooniin baay'ee ol kaa'aa waan ta'eef hangi aannan harma keessa jiru hedduudha. Kanaaf hoosistee elmitee kaa'uuf ni dandeessi. Yoo kana gochuun hin danda'amne ammoo aannan daakuu torban tokko dursitee shaakalsiisuun gaariidha. Maaliif osoo hojiitti hin deebiin torban tokkoon dura dursitee shaakalsiisuun gaariidha jechuudha. Maaliif jalqaba irra rakkisa. Jalqaba yeroo aannan harmaadhaaf aannan daakuu wal faana kennuutti kaanu hanga haatiif daa'imni fedhii walii baranitti hanga haati fedhii daa'imaa bartutti xiqqoo wal baruun rakkisa jechuudha. Kanaaf torban tokko dursitee yoo shaakalsiiste gaariidha. Akkasumas immoo aannan daakuu haati kenniteef suni tariitii daa'imaaf mijachuu dhiisuu danda'a. Garaa daa'imaaf mijachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef jijjiiruus barbaachisuu danda'a. Kanaafuu dursanii itti qophaa'uun gaariidha jechuudha. Yoo dirqama yeroo gara hojiitti deebitu aannan foormulaa kennuufi yaaddeetti ta'e. Akkasumas akka harmi ishee aannan oomishuu hin dhiisne galgala sirriitti ho'isuun barbaachisaadha. Hojiitti deebiteetti hojiitti yeroo deebitu kana guyyaa qofa aannan foormulaa kennuufi halkan immoo aannan harmaadhaa kennuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif halkan aannan harmaadhaa yoo sirriitti kennite hangi harmi ishee aannan oomishu hin gadi bu'u jechuudha. Hin hir'atu jechuudha. Yoo kanaan achii garuu harmi deebi'ee goga jechuudha. Kanaafuu guyyaa aannan daakuu kennuu halkan immoo sirriitti harma ho'isuun barbaachisaadha. Akkasumas ganama akkuma jenne hangi aannan harmaadhaa keessa jiru hedduu waan ta'eef elmanii kaa'uunis gaariidha jechuudha dabalata. Yoo sababa harmi ishee aannan ga'aa hin qabneef ta'e immoo kan haati tokko aannan daakuu kennuufi yaaddes yoo sababa harmi ishee aannan ga'aa hin qabneef ta'e immoo jalqaba yeroo daa'imni beela'ee jiru aannan harmaadhaa lamaan sirriitti hoosisuun erga keessaa xumurtee booda dabalata xiqqoo ishee aannan daakuu kennuutu gaariidha. Harmi koo aannan hin qabu jedhanii aannan daakuu kennuurra ishuma jirtu sana akka inni amma siisii yookaan siisii tokkollee maaf hin taane waan xiqqoo tokkollee maaf hin taane yookaan malakkee tokkollee maaf hin taane aannan harmaadhaa gaariidha waan ta'eef ishuma dursa kennanii fi erga harma lamaan keessaa xumuree booda aannan daakuu kennuun ni danda'ama jechuudha. Haa ta'u malee dursanii aannan daakuu kennuun akka daa'imni aannan daakuu quufnan daa'imni gara harmaan dhaqu jechuudha. Maaliif aannan daakuu sukkaara qaban mi'aa'a akkasumas immoo yeroo xuuxxoo keessaa dhugan salphaatti aannan gara afaanii dhufa. Akka harmaa humnaan gottotuun barbaachisu jechuudha. Kanaaf isa filatu jechuudha. Kanaafuu yeroo daa'imni beela'ee siifachi aannan dhuguu barbaadaa jiru dursa harma kennuufidha. Erga sana keessaa fixee booda xiqqoo aannan daakuutti dabaluutu gaariidha jechuudha. Kun akka harmi hanga aannan oomishu hin hir'isne taasisa. Yoo dursa aannan harmaadhaa kenneefi booda yoo isaan hin quufin hafan aannan daakuu kennuun akka hanga aannan harmaadhaa oomishuu hin hir'anne taasisa jechuudha. Kanaafuu gaariidha. Akkasumas yeroo harmi ishee aannan ga'aa oomishu aannan daakuu sana suuta dhiistee gara aannan harmaadhaa qofatti deebi'uun gaariidha. Jalqaba sababa adda addaadhaan fakkeenyaaf jalqaba sababa baqaqsanii yaaluudhaan deesse ta'uu danda'a yookaan istiichii qabdu ta'uu danda'a yookaan harmi ishee sababa adda addaadhaan aannan ga'aa dhabuu danda'a fakkeenyaaf. Yeroo kana dabalata aannan foormulaa jalqabsiisti. Kanaaf booddee immoo gara manaa galtee yeroo hanga dhangala'aa ga'aa argattu hanga nyaata ga'aa argattu aannan ishee sirriitti oomishuu danda'a. Harmi ishee aannan ga'aa sirriitti oomishuu danda'a. Yeroo kana immoo aannan daakuu sana dhiistee gara aannan harmaadhaa qofatti deebi'uun barbaachisaadha jechuudha. Meeshaa tokko keessatti erga aannan daakuu bulbullee qopheessinee booda aannan harmaadhaa elmamee itti daballee waliin makuun daa'imaaf kennuun rakkoo kan hin qabnee fi kan danda'amudha. Maatiin tokko maa jedhu harmi koo aannan xiqqoo qaba. Dabalatammoo aannan daakuu bulbulee fi aannan kiyyatti dabalee dhugsiise rakkoo qabaa jedhu. Kun rakkoo hin qabu. Jalqaba garuu kan nuti gochuu qabnu maadha? Aannan haadhaan aannan daakuu bulbuluu kennuuf hin qabu. Jalqaba aannan
aannan daakuu sana bishaan hanga jedhameen bulbullee qopheessina. Sanaa booda garuu aannan haadhaa, aannan harmaadhaa itti dabaluu dandeenya. Yeroo baay'ee kan irraa dogoggorri ka'umaadha. Aannan haadhaadhaan daakuu sana bulbuluu yaadu. Daakuu aannan foormulaa sana bulbuluu yaadu jechuudha. Kun sirrii miti. Maaliif hanga bishaan achi keessa jiru hanga elektiroolaayitii hormoonota adda addaa achi keessa jiru affect godha waan ta'eef jalqaba aannan haadhaa qofaatti qopheessina. Dabalatammoo aannan foormulaa bishaan hanga jedhameen bulbullee qopheessina. Sanaa booddeedhaan kan nuti walitti maknee kennuufii dandeenya jechuudha. Akka kana goonaan rakkoo hin qabu. Walitti maknee qodaa tokko keessatti yookaan xuuxxoo tokko keessatti lamaan isaa dhugsiisuun rakkoo tokkollee kan hin qabnedha jechuudha. Kana yeroo hedduu maatiin hin gaafatu waan ta'eef. Waan na hordoftaniif hedduu galatoomaa jecha chaanalii kana sabiskiraayibii fi laayikii gochuun hin dagatina. Akkasumas immoo hiriyoota keessan daa'ima qaban affeeraa sabiskiraayibii fi laayikii gochuun haa hordofanii. Yeroo gaarii.